Nageenyi rabbii guddaan isin biratti haa jiraatu kabajamtoota hordoftoota keenya oduu idila addunyaaf baha giddu galeessaa kanneen baay'ee murteessoo ta'an isin dhageessisuudhaaf argamneeti jirra. Dura dursuudhaan peejiiwwan keenya like, duit akkasumas share gochuun dagatinaa isiniin jechuu barbaanna. Oduu keenya hanga xumuraatti akka dhaggeeffattanis abdii qabna. Nageenyi addunyaa keenyaa fi bu'uura ammas nagaya boris nagaya yoomuu nagaya jenna. Nageenyi social media fi qabee social media kamirratti iyyuu bu'uuraaf murteessaa jibbi sanyummaadha ad maleedha jenna. Akka caayaa news teknooloojiitti oduuwwan isaanii hangafataan gurraan isin geenya. Odeessi gama Raashiyaatii dhagahame har'aantana Tel Aviv amanuuf irriiba kan dhooge ta'uu maddeen Washington Post akkasumas The Guardian fi Wiyon gabaasanii jiran. Kunis maalidha? Teknooloojiin farra misaa'ilaa humna gurguddaa air defense system jedhaman Iraaniif kennamuudhaaf murtaa'u xiyyaaronni dhaloota ida'uu afur ida'uu jedhamu yookiin 4+4 generation F-35 Ameerikaan ittiin dhaadattu mootii xiyyaarotaa taasisuun Raashiyaan Su-35 jettee erga oomishiteetii addunyaa girgireessuu irratti argamti. Maarree xiyyaarota kana balaliisota isaanii wajjin gama Iraanitti erguuf pirezidaant Vladimir Putin murteessuudha dhagame. Ministeerri raayyaa ittisa Yoav Gaalantiif akkasumas pirezidaantiin Israa'elis ibsa baasanii jiru. Kanas ni qabna. Gama biraatiin ammoo David Barniley dubbii himaan Mossad meeshaan kun Iraaniif kenname taanaan balaa hirriiba ittiin qabaannu hin qabnu taatee jirti. Adeemsi bittaaf gurgurtaa meeshaa waraanaa xiyyaara F-35 naa dabalamuu Israa'el gaafattee kaabineen Ameerikaadhaa kana dura harkaa kuffise yoo kan Joon Baayiden Israa'eliif gurguran taate ammas waatu dhalataan dubbii masara mootummaa adiiti. Birgeedii Alqassaa fi Alqudduus kaanuunis keessa balleesse jira jettee kan dhaadachaa turte Israa'el amma immoo taankiiwwan ammayyaa gurguddoo ittiin beekamtu qabatteetiin daangaawwan kutaa Jabaliyaa akkasumas Kaanenuusii fi kutaawwan gara Raafaatti geessan hedduu qabachaa jiraachuun dhagahameetii jira. Akka maddeen Reuters fi akkasumas Washington Post fi World Journalist baasetti daangaa Raafaa yeroodhaaf sababa deebii Iraanii kennuudhaaf jenneef kan dubatti harkifne jechuudha gabaasan. Kanaafi pirezidaantiin Kooriyaa akkasumas ammoo biyyoonni 8 Iraan cinaa dhaabbachuu ammumaanuu mirkaneessanii jiran. Chaayinaan dooniiwwan 4 gama galoo galaana Iraanitti ergiteeti jirti. Balballoomii oduutti dhiyaadha. Erga Hamaasii fi Israa'el daguudhaan wal haleelanii lubbuun siiviilii 34,000 olitti dhabamteetiin lolli mirga siiviilii fi daa'imman qe'ee malee hambisuu addunyaan warwaachaa jirtuuf nageenya bu'uu jirtu kana keessatti yeroo ammaan kana haleellaa tibba dirbata darbee Iraan Israa'el kennite kuni dubbitti miidiyaaleen addunyaa ukkaamsan malee dhaabbileen gurguddoon Israa'eliidha ramiim ta'uu isaanii akkan ollee miidiyaaleen gabaasanii jiran. Kanaan walqabateeti Israa'el pirezidaanti Joon Baayiden dhaga'uu diddee deebiidhaaf qophaa'aa jirti. Xiiqii warra Mossad garamitti geessaa miidiyaaleen xiinxaluu irratti argamu. Haa ta'uutii Israa'el buufata meeshaa waraanaa atoomii kan niwukileerii Iraaniidha 37 ta'an ni rukuta jetteetiin yeroo dhaadachaa jirtutti dhaabbanni mootummoota gamtoomanii Israa'el kana gochuurraa hin deebitu jechuudhaan dhaabbanni niwukileerii Iraanii akka sakatta'amu murteessuu isaadha kan Wiyotaasii fi Al-Arabiyaan gabaasan. Israa'el dhaabbata kana rukuttuu miti bira ga'uu hin dandeessu kan jedhan ammoo deebii warra Ayatullah Ali Alkaminiiti. Kanaan walqabateetiin F-35 teknooloojiin isaanii amma immoo nahaa dabalamu jechuudhaan dooniiwwan haaraa wajjin bittaaf gurguraa raawwachuuf kan jedhu mana marii Ameerikaa White House walitti buusuu irratti argama. Kanaan walqabatee odeessama bahaa jiru loltoonni Israa'elii daangaa Raafaa cabsanii seenuuf kan jedhu Al-Arabiyaan baasee jira. Gibs yookiin Masriin ammoo kanaafuuf qopheessitee waatu jiraataate nagaya addunyaa keenyaaf Rabbi haa buusu. Irree walitti garsiifannaan baha giddu galeessa muummee ministeera Israa'elii imala daangaa Raafaa yeroodhaaf dhiifnee jirra jechuun kutaa Jabaliyaatti irra seenuu fi akkasumas intarneetiin addaan cituudha maddeen jiraattota Gaazaa kan wabeeffatanii man. Biyyoonni akka Kolombiyaa, Maleeziyaa, Indooneeziyaa, Turk akkasumas kanneen akka
Azerbaijan, Chaayinaa, Raashiyaa fi Kooriyaa kaabaa dabalateetiin dubbittiin amma Israa'el deemtu kun yoo kan haleellaaf tarkaanfii fudhattuu taate Iraan dachaa nageenyaaf nageenya addunyaa balbala cufata waan taateef kuni gonkumaa ta'uu qabu addunyaan kanarraa akka of qusachuu qabdu Israa'el gorsuudha qaban. Iraan yeroo ammaan kana humna baha giddu galeessaa keessatti mootummaa fi akkasumas mootuma mirkaneeffattee jirti. Nageenyi baha giddu galeessaas ta'e kan addunyaa gara waraana sadaffaatti nu geessa waan taateef lammiilee siviiliidhaa fi yaaddoodha jedhan. Pirezidaanti Kim Jong Ibrahim Ra'iisiitiif bilbilanii dhaamsa erguu isaaniitti World Journalist Stream kan jedhamu miidiyaan gabaase. Kim Jong-un yeroo Iraan irratti tarkaanfiin fudhatamu eenyulleen taa'ee eega jettanii hin yaadinaa jedhe. Mr. Kim Jong akka miidiyaan Kooriyaa kaabaa wabeeffachuudhaan We Hope Indistant gabaasanitti pirezidaantii Chaayinaa dabalateetiin bilbila Ibrahim Ra'iisiif Tahraanitti kan bilbilani. Chaayinaan dooniiwwan gurguddoo 4 gara galaana Iraanitti erguu ishiidha har'a ifa gootee jirti. Kun garamitti geessadha. Ameerikaan tibba darbe Benjamin Netanyahuun kanaan booda gara Iraanitti deemtee tarkaanfii akka hin fudhanne yoo jedhan dubbii himaan Ameerikaan Tony Blinken ammoo tarkaanfii nama fudhatamu kun Israa'el birmadummaa ishee kabachiisuudhaaf ofirraa qolachuuf yoo jedhani dubbittiin dubbii belbela irratti belbela taatee jirti. Pirezidaantiin Tarkiyyee yeroo heerri mirga mootummootaa fi biyyoota kan chaartara mootummoota dhaabbata gamtoomanii gidduutti kabajamuu qabu amma. Antoonii Guutareezis ta'ee chaartarri mootummoota gamtoomanii fi gamtaan Awurooppaa seera hojiirra oolchuu amma jedhan. Kana ta'uu baannaan sakandii takkaa fi yookaan John Biden fi Benjamin Netanyahuun Iraanitti qaataa deebisan taate sakandii takkaaf eenyullee wal ollaa hin bulu. Iraan cinaa jirra yoo jedhan Chaayinaan gama barbaachisaa ta'een ifaan ifatti jetteetarra labsu CGTN fi Al Arabiyaatu gabaase. Odeessa gama biraatiin humni Birgeedii Al-Qassaa fi Al-Qudduusi haalli ammaan tana deemaa jiru ulfaataa ta'us yeroo hunda dhaabbiin keenya dhaabbiidha jedhan. Akka Al Arabiyaan yaadachiisuun gabaasetti buufanni Israa'el kan niikuleerii gurguddaan isin ittiin beekamtu onkoloolessa 7 akka rukutameedha. Gama biraatiin dubbii himaan Muusaar tokko akka jedhetti xiyyaarota kanneen yoo kan galchinu taate humna cimaa kenna nageenyummaa keenyas mirkaneessinee jirra jechuudha maddeen gabaasanii jiran. Miidiyaaleen idila addunyaa lolli baha giddu galeessatti deemu kun ammas Hamaasii fi Israa'el gidduutti nageenyi bu'uu qaba. Addunyaan gama Yuukireenii fi Raashiyaa irratti callisuun dubbii kana dhale. Dubbii kana dhaluu qofa osoo hin ta'in rakkoowwan gurguddaa gaaga'ama namoomaatii fi daa'imman maatii fi qe'ee malee hambisaa jiraachuu wal qabsiise. Gama biraatiin deeggarsi tibba kana Qatar goote kan marsaa lammaffaa kaleessa galgala gara daangaa Gaazaatii fi akkasumas kutaa Jabaliyaatti xiyyaarotaan ergamu Qatar yoo beeksifte marsaawwan 5 waliigala Israa'elii fi akkasumas haala qabiinsa mirga namoomaa hidhamtootaatiif irratti kan mari'atan. Muummicha ministeeraa kan ministeera Haajaa Alaa Qatar wajjin Israa'el waliigaluudhaan yoo xiqqaate toonii 150 deeggarsa namoomaa lammiilee Gaazaatiif kennu yoo dubbatan biyyoonni olaantummaadhaan deeggarsa kanatti fufanii jiran keessaa takka Faransaay ta'uudha wiihoon gabaasee jira. Pirezidaantiin Raashiyaa Vladimir Puutiin akka jedhanitti Iraan tarkaanfii kamuu deebistee akka hin fudhanne akeekkachiifneeti jirra. Garuu Iraan irratti qaataa addaa deebii kennuudhaaf Israa'el qophaa'aa jirtuuf United States of America qophaa'aa jirtu kun dubbittii gara kallattii jijjiira waan taateef addunyaan Israa'elii fi Ameerikaa gorsuu akka qaban himani. Social meediyaan yoomillee nagayaaf jaalalaa fi ulfina kabajaa akkasumas utubaa tokkummaa fi globalizationidhaaf haa ta'u jibbi sanyummaa amantii fi dhala nama duguugamuu social media irratti hin barbaachisu. Tokkummaan jaalalaa fi nageenya addunyaa keenyaaf haa waaru.